har'as gurraa fi iji addunyaa dhimma Raashiyaa fi Yuukireen irra jira. Humnoonni Raashiyaa magaalaa guddittii Yuukireen Kiev seenuu aangawoonni Yuukireen Twitter irratti mirkaneessaniiru. Ministeerri ittisaa Yuukireen diinni keenya jidduu galeessa Kiev irraa kiiloomeetira 9 kan fagaattu ollaa oboloon keessa jiru jedhe. Jiraattonni naannichaa akka lolanii fi gariin immoo akka dahatan hubachiisan. Ministeerri waraanaa UK James Heap miseensota paarlaamaatti akka himanitti weerarri Vladimir Putin kaleessa erga jalqabee asitti loltoota Raashiyaa 450 fi lammiileen Yuukireen 194 kan du'an yoo ta'u namoota ajjeefaman keessaa 57 namoota nagaadha. Guyyaa kaleessaa barattoota lammiilee Itoophiyaa Yuukireenitti sababa waraana kanaan gargaarsa gaafata turan keessaa Illeenii Abroomiin dubbisnee turre. Har'a ammoo Jarmanitti embaasiin Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa Yuukireen jiran baasuu jalqabuusaa hoogganaan itti aanaa miisiyoonii fi qindeessaan dhimmoota diiyaaspooraa Tafarii Taaddasaa nutti himaniiru. ከትላንት በስቲያ ጀምሮ ዩክሬን ከሚገኙት ተማሪዎች ጋር ደንገድራ ቀቤ በረቱታ ዩክሬን ጅራን ወሊን ሀሪሮ ኡምኔ ሶቺ ጎቻ ቱሬ ሚኒስትር ዲማላ ፖላንድ ወሊንስ ገመ ኢሜይል ፊ ቢልብላን ጋፈኔ ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ከለቲን ፖላንድ ገለኒ ገረ ኢትዮጵያ ከደመን ሀለኑ ሚጀሰኔሩ ገረ ፖላንድ ገሉዳፍ ዳንዲን ኮንኮላታ ሰበበ ትራፊካን ዋንጭፈሜፍ ደንቀሙ ሳኒ በከቡአን ሳኒ ቶኮ ነጋ ከታን ነቲሜራ ዳንጋ ፖላንድ ረወድ ጅራን ገሩ ሶቺው ጀልቀበኔሩ ሀለቅ እንዳተኤን Telegram baratanii odeeffannoo nu kennuun kan ba'aa jiran barattoota 40 Yuukireen jiran akka ta'an nutti himani. Namoonni dabalataa yeroo jiraatanis lakkoofsa keenya kennee jirra. Marsariitii keenyaanis ergaa yoo erganis odeeffannoo isaanii walitti qabaa jirra. Waraanichi kan hin eegamne gatii ta'eef jalqabarraa naanii turan. Erga nu quunnamanii booda garuu tasgabbaa'anii jiru. Yaaddoon isaanii inni guddaan mootummaan Poolaand nu galchuu kan jedhu ture. Erga Poolaand galanii ofii isaanii tikkeeta xiyyaaraa bitanii kallattiin biyyatti deebi'u qophiidha. Waraana keessatti wanti mirkana ta'e jiraachuu dhiisuu mala. Iddoo cufame tokko keessa ijoolleen jiran yeroo murtaa'eef danqamuu danda'u. Warreen odeeffannoo kan argatan kunneen garuu nagaan gara biyya isaaniitti ni deebi'u. Obbo Tafarraa Yawaalaa immoo magaalaa guddoo Raashiyaa Moskootti waggaa 35f jiraateera. Injinariin saayinsii albuudaa carraa barnootaa alaa argatee Raashiyaa erga galee booda nama lammii biyyattii fuudhee ijoollee 3 horateera. Waa'ee Raashiyaa biyya koo jechuun waamu akkasiin nutti haasa'e. ሶቪየት ህብረት በነበረበት ጊዜ ጎርባቾቭ እያለ yeroo gamtaan ሶቪየት ture sana ጎርባቾቭ bara bulchaa ture sanattiin garana dhufe. Achiin boodas Boris Yeltsin dhufe. Achiin booda immoo Vladimir Putinitti ce'e. Achi ammoo Medvedev ture. Deebisee immoo Putin harkaa fudhatee haga ammaa bulchaa jira. Mootummaa 4 argeera. 5ffaan ammoo tarii horteen ijoollee keenyaa ni argu jedheen yaada. Putin lammiilee biyyattii sanaan akkamiin ilaalamu? ፑቲን ለራሽያ ትልቅ ባለውለታና አገሩ ፑቲን nama Raashiyaaf oolmaa guddaa olanii fi biyyattiis sirnaan kan kunuunsan akkasumas biyyoota Awurooppaa tokko irraa nageenya biyyattii kan eegsisudha. Gama kaaniin ammoo warra nuyi dimokiraatota jedhaniin namticha kan morman ammoo jiru. Itoophiyaa waan jirus yoo fudhatte akkasuma biyyoota Awurooppaa irraa darbee Ameerikaallee dhimma neetoo irratti gaafateera. Ummata biyyasaa eeguuf daangaa biyyasaa kabachiisuuf waan amma gochaa jiruun ummanni deeggarsa olaanaa gochaafii jira. Lammiilee Yuukireenii fi lammiileen Raashiyaa akkamiin wal ilaalume? አንድ ነው ዘራቸው ምንም የሚለያቸው ነገር jarri gosti isaanii tokkicha. Keessattuu magaalonni Yuukireen kan hundeeffaman giiftii Raashiyaadhaan ture. Warra Ruskiitu midhaase wal horaniiru. Lamaanuu gosa Islaaviyaan kan jedhamanidha. Namoota siyaasaatu morkee akkasii uume malee gama Yuukireeniin adaraa maaloo obboloota keenya waliin wal nun waraansisinaa ummanni nagayaan jiraachuu barbaade jechuun hiriira nagaafaa ba'aa miidiyaa argatanitti dubbatu. Wanti isaan gargar baasu hin jiru. Kan isaan gargar baase dhimma siyaasaa fi daangaadha. Moskoon wayita ammaa maal fakkaata? Wanta argitan nutti himaa. የሚገርም ነገር በአሁኑ ሰዓት ምንም yeroo ammaa kanatti waa'een waraanaa fi waraana fakkaatu wanti tokkollee hin jiru. Raashiyaan achi galuushee kan asteenyee arginu gama televiziyoonii fi miidiyaa hawaasaatiin argina malee wanti tokkollee nagartu. Ummannis kun tapha siyaasaa akka ta'e waan beekuu fi rakkoo jarri Awurooppaa fidan akka ta'e waan beekuu fi dhimmuma kana faarratti dubbata malee dhiphachuun kanaa fi sana haa gonu kan jedhu hin jiru. Isin Moskoo keessa mana nyaataa akka qabdan nan beeka. Hojiin hin qabbanaa'e moo akkami?
ከበፊት ከነበረው ምንም የተለየ ነገር የለም። wanta duraan ture irraa wanti adda ta'e homtuu hin jiru. Namni waa'ee waraanaa yaadu hin jiru. Baay'een isaanii inuma TV irratti siyaasa ilaaluurra kubbaa miilaa ilaaluu filatu. Paaspoortii Raashiyaa qabdu miti yoo gaaffiin isiniin dhiyaate biyyattiif duultu jechuudha? አዎ እግዚአብሔር ያምጣውና የሆነ ጦርነት ቢመጣ eennan qaba. Rabbiin hin fidin malee otoo waraannas dhufe biyya kee qolachuuf duuluun kee waan hin oolledha. Duuluun koo shakkii omaayyuu hin qabu. Dhaggeeffattootni waa'ee Raashiyaa beekuu qabu wanti jettu wanti addaa ni jiraa? የኢትዮጵያና የራሻ ጸባይ አንድ amalli Itoophiyaa fi Raashiyaa tokkuma. Walabummaan biyya akka hin sarbamne hamilee cimaa uummata qabudha. Uummanni Raashiyaa yoo itti siqxe sitti dhiyaata. Yoo jibbitees si jibba. Yoo si jaalate siif jedhee du'a. Yoo si jibbe ammoo bakka seentee lixee si balleessa. Mee afaan warra Raashiyaatiin Itoophiyaa fi addunyaa keenya nagayaa nu haa godhu jedhi dubbadhume. Я хочу для всех руководства во всем мире, пожалуйста, не делайте войну. Дайте нам жить спокойно. Мы хотим мир. И все. Miseensonni Koongiresii Ameerikaa wixinee seeraa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti hojiirra oolfamu HR 6600 jedhamu beeksisaniiru. Kunis hojiirra kan oolfamu yoo ta'e ciqilee Ameerikaa cimaa Itoophiyaa irra buuta jedhamee tilmaamameera. Wixineen seeraa mana maree bakka bu'oota uummataa bira akka ga'uuf gareef dhuunfaan kanneen dhiibbaa taasisan keessaa tokko seenaa jimjimoodha. Wixineen seeraa kun qabatamaan maal buusa jedhee ishee gaafadheera. Wixineen kun yoo darbee jedhee mootummaan kun waggaa 4 filatamee dhufaanii deema. Mootummaan biroo dhufu mootummaa kun akka ta'u hin beeknu. Akkasumas immoo mootummaan kun iyyuu haala adda addaatiin poolitikaadhaan waan influence ta'uu fi jijjiiramuu danda'a. Wixineen kun immoo mootummaa ta'ee dhufee mootummaa ta'ee taa'ee jiraate wixineen seeraa waan ta'eef yoo darbee jedhee itti seera Koongiresiin Ameerikaa. Koongiresii jechuun warra seera tumu. Seera jaltuutuman kan ammoo hojiirra oolchuun dirqama mootummaa filameessanii yoo darbee jedhee hedduu guddaadha waan gaariidha Itoophiyaa hundaaf iyyuu. Kana duras yeroo si wajjiniinis yeroo haasofnee gaaffii deebii taasisnee HR 128 wixineen seeraa akka raggaasifamee ture nutti haasofteetta. Inni faa maal milkeesse kan ammaa kun immoo isa duraarraa akkamiin addadha akkamiin safaruun danda'ama bu'aan buusuu danda'u. Gaaffii bareedaadha. Wixineen seeraa kan bara 2017 bahee hundeeffame 8 irratti kan 128 wani inni yoo tokko yoo jiraatte jijjiirama bara 2018 dhufe kanaa fi curree kan xaraare kan mootummaan Ameerikaa dhiibbaa guddaa keessaan akka godhu jedhe isa. Kanaaf gurmaa wixinee kanaatiin wixineen sun afaan Ingiliffaatiin resolution jedhama. Resolution jechuun nuti Koongiresiin Ameerikaa ilaalchi keenya kana jedhee dubbatee jedha. Wixineen ammaa kun ammoo seera. Ilaalchi otoo hin ta'in seera kana murteessinee jira. Kun ammoo yeroo akkanaa keessatti akkana haa ta'u jedhee murteessee jira. So garaagarummaan isaa hedduu guddaadha. Seerri inni ammaa kun sadarkaa maaliirra jira inni ammaa kun? Wixineen tokko yoo bahu yeroo bakka sadii deema. Sabkomitee Afrikaa bakka naannoo sadii ilaaluutu warra san walitti dhufee nama 15 dabarsee jedhamu xiyyeessa walii galee. Itti aanu ammoo hajaa biyya alaa foreign affairs warra jedhamu much bigger walmaa guddaa jechuudha achi darbaa jechuudha. Inni sadaffaan ammoo kadhumaati jechuudha. Amma lama dabree ka sadaffaa kadhumaarra jira jechuudha. Mana guutuutu itti mirkaneessuu deeman jechuudha. Harka 70 fiqee jira karaa dhumaatiif deemaa jira 70 ol. Yoo wixineen seeraa kuni darbee jedhee waan akka milkaa'u barbaadamu inni guddaan maalinni? Wixineen seeraa kanaa wanti inni guddaan milkaa'amuu barbaadu mootummaan Itoophiyaa mootummaan Ameerikaa kun hedduu kadhaa fi obsa guddaa keessa dabarsee waggaa kanaa fi waggaa tokkoof olii kan akka jechuudha. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa gochi inni uummata isaa irratti godhaa jiru Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in tasgabbii naannoo waan miidhaa jiruu fi akkasumas immoo bakka biizinasii guddaa reedsii irratti waan miidhaa guddaa godhuu fi wixineen seeraan kun baruufillee har'aa qofa otoo hin ta'in baruu fi warroonni nama mirga namaa saamanii dimokiraasiidhaaf har'a ta'an kunneen akka seeraaf dhiyaatanii. Kitaabota dhiyeenya kana kibba Oromiyaa godina Booranaa keessatti maxxanfaman kanneen Hulleessa,
qunceen muhoo muhaa fi kaan keessatti qubeen dachaa haaraa jedhamuu fi kaan hojiirra ooleera. Afaan Oromoo keessatti qubeen dachaa dabalatanii barbaachisa. Wanti irraa hir'atoo jiraachuu mala yoo ta'es adeemsisaa akkam ta'uu qaba. Dhimmoota kanneen baruu fi adeemsi ittaanu maal ta'uu qabaa kan jedhu baruuf qaamolee garaagaraa lama dubbifneerra. Barreessaan kitaaba Hulleessa Nagallee Booranaa Halakkee Dabbasoo qubeen dachaa kun ni barbaachisaa namoota jedhan keessaati. Jalqaba jechichi yeroo dubbifamu akka qooqa keenyaatti hulleessa jedhamee osoo hin ta'in hulleessa jedhamee dubbifama. Amma jechi kaa jedhuu fi jechi haa jedhu nu biratti qooqi isaa akkaataan qooqa xiqqoo garaagarummaa in uuma. Naannoo Booranaa yoo fudhattee Gujiis dabalatee akkasuma ammallee naannoo Harargee dabalatee naannolee gara naannoo Soomalee dhiyaatan kanallee tokko afaan Oromoo yaa kun beekama afaan bal'aa beekamaadha. Akkaataan qooqichaa kan naannoo isaanii dubbatamu kaa fi haa jechi jedhanii jira. Haa jechi jedhan kanaafuu Oromoo naannoo bira keessatti jechichi hin argamu. So afaan Oromoo ammoo yeroo barreeffamu akka dubbatametti barreeffamuu qabaa miire akka dubbatametti barreessuu fi jechichi achi keessaa nuti fudhachuu dandeenyu keeyyuu osoo hin ta'in keechiin kun laaffisee garaa haa jechi jedhuu saa jechuu jechi. Agartee qubee jecha keessa sadarkaa jechaa yoo deebine kaa fi haan garaagarummaa fulaan itti uuman jiru jechi haa jettee ati hin dubbistu. Haa jettee ati dubbistu yeroo hiika biratti hin jira naannoo keenya keessatti jechuudha. Hulleessa yoo nu jenne hiikaan inni qabuu fi hulleessa yoo nu jenne hiikaan inni qabu garagar ta'uu danda'a naannoo keenyatti jechuudha akkaataa garagaraatiin ilaalamaa jechuudha. Inistituutichatti qindeessaa garee caaslugaa kan ta'an kaadhimamaa Dooktaraa Baqqalaa Bukkoo dhimma qubee dachaa kanaa quba akka hin qabnee fi kitaaba kanaan maxxanfames amma dura akka hin agarre dubbatan. Wantichi ani ammaaf waa'ee macaafa maxxanfamee san illee hin beeku. Haa ta'uti garuu qubeen kun yoo filatamu seera mataasaa qaba. Akkasumaan calliseetuma gareen tokko ka'ee qubee kana danda'u uumuus hin danda'u. Saayinsiin qubee ittiin filatan eenyu filata waan jedhu sun afaan jechuun walitti qabaa lootaati. Naannoo kibbaa kun immoo looga kibbaa warra jedhamanidha. Warra godina Booranaa Gujii dabalatee. Sadarkaa akka afaan Oromootti immoo qubee waal ta'ee qubeen sirna barreessuu keessatti itti fayyadamnu nuti kanaan dura wanti beeknu qubeen madachaa maatii jettisaniin ala wanti amma dabalamee hin jiru. Kana yoo godhames immoo kanayyuu waaltessee to'ii kana uummata kanaaf Oromoo maraaf kan bakka buusu giddugala qorannoo fi qo'annoo Oromootti qoree waaltinaa wanta akkasii kana nuti nuuf haaraadha. Kanaafuu amma dura isin biratti wanti dhiyaatee yookaan gaaffiin isin bira ga'ee hin jiru jechuudha. Hin jiru waan akkanaa kana filannaa qubee ijaa nu barbaachisaa torban nu barbaachisaa qubee dachaa hin jedhu kun waan nu biratti dhufeetoo irratti mari'atames hin jiru akka giddugala aadaa Oromootti yoo ta'e qorannoo Oromootti wanti kanaan dura ka'e hin jiru inni amma jettan kun anaaf haaraadha akka ogeessa tokkos. Wanti barbaachisaa ta'e qorannoon deeggaramee yoo barbaachisaa ta'e garuu itti dabalamuus ni danda'a miti. Seerri akkasii adeemsuma isaatu akkasii selection of script kan jedhu seera saayinsii mataa isaati. Eenyu filata maaltu filatama akkamitti filatama afaan sun qubee akkamii barbaada hin jedhuun saayinsii hordofuu qaba. Dhaggeeffattoota keenya odeessa armaan duraa waa'ee qubee dachaa kaa waa'ee lakoo Eeliyaas Mulgeetaatu qindeesse sagantaa keenya torbee kana asumaan xumurraa torbee dhufu walitti dachaanaa hagasitti gaariitti tura.